Naannoo Oromiyaatti leenjiin dargaggoota aangessu irratti xiyyeeffate mata duree dargaggootaa fi ijaarsa biyyaa jedhuun aanaalee fi magaalota Oromiyaa hunda keessatti kennamaa jira. Leenjiin kun guyyoota 5 kan kennamu yoo ta'u dargaggoonni ijaarsa biyyaa keessatti gahee isaanii akka bahatanii jaalala biyyaa akka qabaatan aadaa hojii akka fooyyeffatanii fi hojiilee nageenyaa keessatti gahee adda durummaa isaanii akka bahataniif kan gargaaru ta'uun himamee jira. Odeeffannoo biiroo dargaggoota fi ispoortii Oromiyaatti irraa argannee akka ibsutti leenjichi dargaggoota aangessuu fi egeree dargaggoota ijaaruun badhaadhina milkeessuu keessatti gahee olaanaa akka qabu dubbatamee jira. Ayyaanonni dirree irratti kabajaman immoo rakkoo nageenyaa tokko malee akka kabajamanii fi qophiin barbaachisaan godhamu hooggantuun biiroo bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Finfinnee Liidiyaa Girmaan ibsanii qaamolee nageenyaa waliin ta'uudhaan nageenya magaalaa eegsisuudhaaf miseensota raayyaa nageenyaa 11,000 dabalataan leenjisuun hojii akka eegalchiisan beeksisaniiru. Opereeshiniin magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru nageenya fi tasgabbii magaalattii mirkaneessuun bu'aa qabatamaa argamsiisuu humna waloo nageenyaaf tasgabbii beeksiseera. Miseensa humna waloo bakka bu'anii koomishinichaatii fi koomishinarri itti aanaa damee qorannoo yakkaa magaalaa Finfinnee Hasan Nagaash opereeshinii magaalaa Finfinneetti gaggeeffame ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin opereeshiniin qindoomina hawaasatii fi qaamolee nageenyaatiin eegalame bu'aa argamsiisee jira. Yakkoota tajaajila geejjibaa meetirik taaksii daandiiwwanii fi bakkeewwan adda addaa irratti raawwataman ittisuudhaaf opereeshiniin qorannoo irratti xiyyeeffate gaggeeffamaa jira. Opereeshinii ji'a sadaasaa irraa eegalee godhameen shakkamtoonni fi bu'aaleen yakkaa to'achuun danda'ameera jedhani. Kanaanis shakkamtoonni ajjeechan saamicha qabeenyaan hannaa fi gochawwan yakkaa kanneen birootti irratti hirmaatan to'atamanii galmeen qorannoo itti fufee jira. Shuguxii 80, boombii harkaa 2, baattoo rasaasaa 6,600, baala sammuu namaa dochuun, konkolaattota 38, moobaayiloonni gosa adda addaa 5,500, laaptooppiiwwan 372, meeshaaleen elektirooniksiitii fi sananoonni sobaa to'atamuun himamee jira. Namoonni lubbuu konkolaachistoota meetirik taaksii balleessuudhaan miliqan 6 hordoffii godhameen to'atamuun isaanii gabaasotiin ba'an agarsiisaniiru. Yoottan jaan darbanitti himatamtoota yakkaa malaammaltummaatiin himataman 175 irratti murtoon balleessummaa kennameera. Ministeera haqaatti Daayirektarii Jeneraalaa dhimmoota yakka malaammaltummaa obbo Zalaalam Fiqaaduu yoottan jaan darbanitti himatamtoota yakka malaammaltummaa raawwatan 191 irratti manni baname. Galmeewwan falmiirra turan 489 keessaa galmeewwan 100 jalatti kan hammataman himatamtoonni 175 balleessaa raawwatanii jirtu jedhamanii hidhaa cimaa hanga waggaa 19 gahuun adabamanii jiran. Paaspoortii fi tajaajiloota lammummaa ilaalchisee himatamtoonni mattaa hanga birrii 300 gahu fudhachuun karaa seeran alaatiin dhimma raawwachiisan himatamaniiru. Viizaa baasuun haaromsuu fi dhimmoota kanneen fakkaatan ilaalchiseetis namoota shakkaman 60 irratti himanni dhiyaatee jira. Himatamtoota karaa seeran alaatii fi waliin dhahuudhaan lafaa fi beenyaa lafaa hanga birrii miliyoona 82tti gahu fudhatanii fi kennan dhimma lafa raawwachiisuutiif mattaa birrii miliyoona 8 fudhatanii fi dhimmoota malaammaltummaa lafaa kanneen birootiin himataman 48 irratti manni yakkaa malaammaltummaa cimaa banameera jedhan. Hojjettoota baankitii fi kanneen biroo karaa seeran alaatiin birrii miliyoona 68 fudhatan 23 irratti himanni banameera. Itiyoo Teleekoom ilaalchisee himatamtoonni birrii miliyoona 1 fi 500,000 ol waliin dhahan himatamaniiru. Namoota sanada dhaabbilee mootummaatii fi hawaasa sobaa qopheessuun birrii miliyoona 48 olii fudhatan irrattis galmee 12 himanni dhiyaatee jira. Itti gaafatamaa qabaniin gocha hin malle raawwachuudhaaf namoonni birrii miliyoona 3 fi 200,000 ol fudhatan fi walharkaa fuusisanis akkanumatti himanni irratti banamuun himamee jira. Dhaabbilee fi namoota midhaan gargaarsaa dhimma dhuunfatiif oolfatan irrattis qorannoo yakkaa gaggeeffamaa akka jirutu himame. Malaammaltummaa bittaa fi galii keessoo yuunivarsiitiiwwaniitis ilaalchisee qooda fudhattoota waliin hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu itti fufee akka jirus gabaasni ba'ee agarsiisee jira. Kutaa magaalaa Lammii Kuraa aanaa jaatti himatamtoonni 19 kaafamtoota misoomaa of fakkeessuudhaan beenyaa birrii miliyoona 65 fudhachuudhaaf akka kennamu gochuun himataman irratti adabbiin hidhaa cimaa hanga waggaa 19 gahu fudhatamu ministeerri haqaa Itoophiyaa odeeffachiisee jira.
Dhaggeeffattoota keenya FM Finfinnee 92.3 kan caqasaatii jirtanii waamara keenyaan oduu gaggabaabaa fi kan bal'inaan qabannedha kan isinitti maatii jirru kan oduu wajjin jiru an Haayiluu Abarraati gara oduu bal'inaan qabanne kan jalqabaatti darbina. Miseensonni poolisii duraanii poolisii Itoophiyaa bifa ammayyaadhaan gurmeessuun keessatti humna dabalataa ta'uu jedhan Komishinarri Jeneraalaa Poolisii Federaalaa Komishinar Dammallaash Gabra Mikaa'el mariin waldaa misooma miseensota poolisii federaalaa duraanii cimsuu irratti xiyyeeffate magaalaa Finfinneetti taa'amee jira. Roobii Abarraa dabalata qabdi. Mariin waldaa misooma miseensota poolisii duraanii cimsuu irratti fi muuxannoof beekumsa qabaniin akkamittiin biyyattii kana deeggaruu akka danda'an irratti xiyyeeffatu magaalaa Finfinnee galma Komishinii Poolisii Federaalaatti gaggeeffameera. Miseensonni poolisii duraanii kaleessa biyyattii kanaaf oolmaa guddaa kan oolan ta'uu Komishinarri Jeneraalaa Komishinii Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el himaniiru. Poolisiin Federaalaa riiformii gaggeesseen hojimaata isaa ammayyeessuu fi caaseffama jijjiiruun hojii gurguddaa hojjechaa jiraachuu kan eeran Komishinar Dammallaash humna poolisii cimaa biyya darbee Afrikaaf ta'u ijaaraa jirruuf miseensonni poolisii duraanii muuxannoo fi beekumsi isaan qaban gahee guddaa kan qabu ta'uu dubbatan. Komishinichi gurmaa'insi kun akka cimuufis kan deeggaran ta'uu dubbatu. ለሀገራችን የታሰበውን የፕሮፌሽናል እና በጣም ታላቅ የሆነ የፖሊስ ተቋም mul'ata dhaabbata guddaa fi ogummaa poolisii irratti xiyyeeffate akka biyyattii ijaaruuf yaadamee milkeessuuf gaheen keessan guddaa ta'uun hubattanii deemuu qabdu. Gurmaa'insa kana nutis sadarkaa guddaatti gargaarree akka biyyatti qofaa osoo hin taane akka naannoottis naannoon hunduu gurmeessee haala kanaan ol arginee carraan uumamuu danda'a waan ta'eef cimsinee itti fufuu qabna. Waldaan misooma miseensota poolisii duraanii wal gargaaruu wal deeggaruu fi waliin ta'anii carraa hojii uumuuf bara 2013 kan hundeeffame ta'uu pirezidaantiin waldichaa Inspektar Kadir Agoojee himaniiru. Waldichi wal deeggaruu irra darbee ogummaa beekumsaa fi muuxannoo qabuun biyyattii tajaajiluu kan danda'udhas jedhan. Miseensonni waldaa kana imaanaa biyyattii kennite ba'uuf waan humni isaanii danda'uun hojjetaa kan turan ta'uu himu. Haa ta'uutiin miseensi tokko sababa sooromaanis ta'e dhimmoota adda addaatiin yeroo hojiirraa gaggeeffamu rakkoon garaagaraa isa mudachuu danda'a waan ta'eef waldaan kun hundaa'uun isaa immoo rakkoo akkasii furuuf kan gargaarudhas jedhan. Poolisiin yommuu soorata ba'ee bakka hin taanetti kufaa ture. Amma garuu warri waldaadhaan ol ijaarree warra dadhabees gargaaraa warra immoo humna qabus wajjiniin taanii poolisii gara fuulduraatti carraa guddaa yookaan mul'ina guddaa akka argatuuf barbaachisaadha jedhee yaada. Walitti dhufniin keenya tokkoffaa namni hojii dhabeetoo rakkatee jiru gargaaruudhaafis karaa nuu kenna. Lammaffaa ofiifis har'a han jiru keenya geeddaruudhaa qayyaruudhaa karaa nuu kenna. Haroowwan qabeenya biyyaa qofa osoo hin taane akka qabeenya turizimii addunyaattis fudhatamuu qabaa jedhan barreessaa olaanaan IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo. Bakki hawwata turizimii biyyoota Afrikaa baay'een qabeenya uumamaatii fi seenaa ta'us dubbatanii jiru. Dabalata oduu kana dhaggeeffanneetu walitti deebina. Iddoo uumamaa san addaan baasanii akkas hojjechuu irratti namni sirriitti ilaalee hin turre kana. Ani addunyaa baay'ee argeera. Biyyoonni Afrikaa hawwata turizimii bakkeewwan uumamaatii fi seenaa qabaachuun addunyaa irratti ittiin beekaman qabu jedhani barreessaa olaanaan dhaabbata IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo. Tibbana eebba piroojeektii misooma haroowwancii dandiit irratti aangoowwan gurguddoo hirmaatan keessaa Dr. Warqinaa Gabayyoon isaan tokko. Yeroo kana biyyoonni Afrikaa baay'een qabeenya uumamaa qabaachuu dubbatanii. Itoophiyaan tokko ta'uu kan himan Dr. Warqinaa Gabayyoon qabeenya uumamaa kana diinagdeetti jijjiiruun ammallee hojii bal'aa gaafataa jedhanii. Biyyoonni Afrikaa waaqayyoon wanti guddaa isaaniif kenne waa'ee uumamaati. Biyyoota Afrikaa keessatti biyyi keenya Itoophiyaan ishee tokko jechuudha. Biyyi kun qabdu qabeenya inni guddaa turizimii irratti seenaa ishee wajjinis walitti qabatee uumama ishee wajjinis walitti qabatee turistii baay'ee addunyaarraa gara sanatti harkisuu kan danda'amu hojii irratti hin oolle dhugaadha. Waan tokko hin qabna inuma hin qabna keessattuu karaa seenaatiin iddoo seenaa ilaaluu irratti iddoo uumama ilaaluu irratti iddoo uumamaa san addaan baasanii akkas hojjechuu irratti namni sirriitti ilaalee hin turre kana. Kanaaf amma wanti sun laalamaa jira jedhee yaada. Akka addunyaa jaarraa 21ffaatti hariiroo namoota walitti jedhamee wantoota akka adda dureetti fudhataman keessaa daandii fi turizimiin isaan tokko ta'us yaadachiisanii. Kanaaf misoomni haroowwan irratti hojjetame kun carraa kanaa fi karra bana jedhanii. Afrikaa walitti fiduudha. Amma lakkoofsi uummata Afrikaa biliyoona 1 oli.
Dhiisi Afrikaa gaanfa Afrikaa irratti qofa yeroo ilaalle uummanni gaanfa Afrikaa miiliyoona 270 kana walitti fiduun potentially kana walitti fidanii uummanni biyyoota keessatti akka barbaade deemee kanarratti turizimii kanarratti local tourismii jajjabeessuun dinagdee biyyattii ka Itoophiyaa qofa otoo hin taane gaanfa Afrikaadhis achii olis ka Afrikaa waan jijjiiruu waan danda'u. Kanaaf rakkoo dinagdee hiiknee rakkoo infrastructure yoo hiikne turizimiin qabeenya kalees ture arras jira borus sirriitti gadi fageenya laalaa yeroo deemnu kana caalaa argachuu dandeenya. Olka'iinsa meetira 3,450 irratti kan argamu haroon wancii baroottaniin booda bareedina uumamaati irratti harka namaatiin misoomuun bakka hawwata turizimii aanaa fi godinaatirraa gara addunyaatti ol guddachuu danda'eera. Dr. Warqinaa Gabayyoon bakki kun akkanatti bareeduu isaatti akka gammadan addatti dubbatanii. Uumamaan ka bareedde wanciin yeroo sadaffaadhaas yeroo dhufu ani addunyaa baay'ee argeera iddoo baay'ee namni baay'ee ka itti faarfamu iddoon baay'ee jira garuu kun qabeenya Oromoo guddaadha. Qabeenya Oromoo guddaa kun akkas miidhagee keessaa ba'ee faayidaa uummata keenyaaf yeroo oolu yeroo argu karaa faayidaatiin ilaala keessattuu faayidaa uummata Oromootiin ilaala faayidaa uummata Oromoo kanarraa uumamni waan kennerraa uumama sanirraa argachuuf qophii waan ta'eef gammachuun natti dhaga'ame baay'ee guddaadha. Ammallee qabeenyi uumamaa Oromoon qabu hedduun waan jiruufi akkuma haroo wanciitti dinagdee biyyaa guddaa ta'uu qaba kan jedhu dhaamanii. Amma achi turizimiif uummata keenyaaf maal argannaadha kana keessa maal argachuu dandeenya ka jiru ammuma tilmaamuu danda'ama. Pirojektiin biyya keenya keessatti tokko humna wajjin walitti qabatee lamaffaa raawwii wajjin walitti qabatee yeroo baay'ee duubatti deebi'a. Kana argee jira yeroo baay'ee yeroo gabaabaa keessatti garasitti jijjiirame. Qabeenya akkasii baay'ee qabna. Qabeenya uummata Oromoo akkasii baasnee uummanni Oromoo akka fayyadamu godhuun kasirraa darbes uummanni Itoophiyaa kanarraa akka fayyadamu godhuun turistii biyya alaarraa addunyaarraa dhufee biyya kana bareedina kana kan laaluun isaa nuuf fuulduraaf waan hawwii kiyya.